akkam jirtu kabajamtoota chaayinaalii keenya jala jirtanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a immoo oduu haaraa isinii qabadhee jira. Egaa akkuma beekamu har'a kaleessa biraankii waa'ee uffata biyya Arabaa irratti hojjennee turre. Egaa har'a immoo kennaa wayii kennaa uffatumaas biyya keessaa kana bitee fitanii jira. Kennaa kana gaafa isiniin jedhu ashagus jedhamee miti kennaa majammaraadha waan ta'eef yoo kenneef hin beeku. Egaa har'a kennaa kana nan kennaaf jedheetanii uftee oskeetanii ummuma bitee dhufuyyuu jala qabadee kan ishee amma isheen argitee jirtu jecha suutuma jedheetanii uffata kanatti suutuma jedheen kennaafi uffata kana irratti isinis yoo gammaddan isheensi gammaddi ta'ee isinis gammaddi ta'ee gammaddan ta'e hin beeku garuu uffata kana nalladhaaf jedheetanii. Egaa yeroo mara uffata biyya Arabaa kana isheen mana keessa waan kaawwattuuf anaan baay'ee dabbaree jira. Kanaaf mee har'a immoo biteetan itti kennee kennaa majammaraadha waan ta'eef suuta jedheen bitaaf isheen inni kun majammaraa kennaadha bakka kennee hin beeku. Kanaaf inni nashannee jechaa malee ashaguu wallaalee miti. Majammaraa kanaaf kana kennee fitan isatti aanimmoo suuta hin deema jechaadha. Kanaafuu egaa biraankiin kun egaa waanuma naa milkaa'ee jedhanii Ayan. Oh. Kot. Eh? Kotu. Nani? Kotu. Tai kot. Tai kumarin. Kotu tai. Kamera barbada. Branki ke taina. Huh? Branki ke taina. Branki ti kot. Mali fre. Tai kot. Branki ti kot. Kotu tai. Mana kana kesa. Barbada tamale. Entat. Mali. Wow. Na yaaddeemo na gaadde digaay ayyo Maali? Micha kan uffata maashiniidhaan maali inni maal lafa lallaalta maaltu ta'e Arauma wanti har'a gaa kennaa wayii qabadee dhiyaatteera. Lakki bar akkana lukan akkana godhadha jedhee waan gurraacha wayii argeen ofii kiyyaan bakka Kennaa jedheen kana Fiistaalansi qabadhee dhufe silaan ashagamaa jira. jaatii fakkaata maalidha Egaa garuu ashagee kennama ture anuma nashannee beektaa majammaraadha jedheetan fidee dhufe. Egaa ilaali baniiti ilaaliitiyyuu dura banii. Prank da yo tanani ubab kamera ce ko ba bare nabi aske sawata jira Banii ti ilaali. Ani ilaali jedhu garuu kennan hundi akkasumatti ani beeku kennan na ma anun amanu kennan jechuun kennan abitteen beektu ka anun yun amanu waan ta'e wayes keessa goote kaate waan argitee bata. anun madu sodaat wada prankinaan jettao Waan argitee kutu tokko kan taate yeroo eeggatu. Ay, waan harka koo kutatullee gootu jedhe waan rifachiisu yoo ta'e malee. Na rifachiisin kaayi. Maanni garuu gisee wanni kamana dommichaa jiru na yaamtee yoo kana godhiinse maal jenni? Maal jedhama kun? Shiitii moo maal jedhama? Shiitii jedhan kan shiitii bareedaa hojjisiise. Qoyme. Eessaa fidde? Jechuun waan akkana raawwatteetu iyyuu beektu jedhe akkan kana uffate. Maal kana wayyaa biyya Arabaa waan dhugube mana keessaa tokko jennee tu jammarra ati moo lama jette moo
kana mana keessa kaawwattaa. Sakaan mustu sudattee bitatta. Egaa kanadha. Kun immoo irraa kan jedhudha. Kana mutti mataan fakkaata. Rifeensa. Shaggaadha. Azalatti dhumire. Ana akkasumatti kun diraaman galee hodhamaa badaa namoonni miti hirmaa hin barbaachisu. Ammaatti kana riyyaatti deebiidha kaa'e. Biyyuma keenya keessa nu wayya. Uffata biyya keenya keessa nu wayya. Ergan biyya alaa deemee deebiishiitti koffadheetu iyyuu hin beekan. Dura garuu nan uffadhaa hin beekta. Egaa kaa jaallattu jibbite seera biraanki sirratti nu jedha kunoo. Biraanki hadaa sana illee qaba kan kun ikkoo biraanki irra keessa irra akkana laallanani irra keessatti achi ol arge bar. Abeet. Laala erga kaa dura laalle karas. Baay'een barbaade garuu biraankii ta'inaa jedhee kun biraankiidha moo sarpiraayizii jedhama? Ani garuu biraanki sirratti hojjedhee rakka yoomuu kaameraa argitanii. Lakki jechuun kaameraan argine. Anuu barbaade. Kun garuu kennaadha sarpiraayiziidha. Waa shaarbiin gudu. Nama isheetiin bareeda. Kaawwatu. Qoyne nan uffadha. Katti kaawwata. Katti dhamee. Shiitii wanni akkatti dhama. Baay'ee bareeda. Eeko immoo nan kaawwadhame shiiticha kana kaawwadhe. Galatame kaa. Dhiisi kaa maali? Galatame jedhamee ofirraa nama qaba maare. Yaa Rabbi baay'ee noo isu waan ta'eef. Mee kaawwadhu ilaalime. Minan kaawwadha. Itti gammade garuu jechuun baqqaanis waan sin gammachiisne dhiisuu yaadan jira jechuun gisee baay'ee dubbatta waa'ee uffata an uffadhu kana waan ta'eef. Lafi kaawwadhu kottu viidiyoon irrachaa jira. Asma. Gadumatti qayyaramne dhufneerra. Maal goonaree tokko lama jenna. Biyya fakkaaddayi maal ni garuu shiitii bituu jechuun barii nama garaatti baatutu shiitii uffata. Maaliinis nafaare. Kan daa'ima garaa keessatti baatuu fi kan hoosisuudha kan shiitii kaawwatu malee nama rakkoo hin qabu lafa jala qophiidha. Galatoomikaa. Jechuun kennaan abbaa manaa nama boonsaa xiqqaa jedhamu guddaa jedhamu nama gammachiisa baay'een jaaladhe. Bal'ina isaa. Garuu barshiitii jechuun gisee duraan nan kaawwadha baroodoo hin deemin hin dur. Bakka natsaannatii wayii namaa kenna dhugaa namatti tola. Firiisi godha bakka akka feetitti. Uffanni biyya keenya keessaa waanti namatti hin tolle hin jiru dhugaa waaqaa. Odoo biyya arabaatti geessinee achittiin ji'a tokko. Jechuun achitti dhuguma. Harma biyya sanaa kaawwattu garuu as keessa gaafa galtan uffata biyya keenya keessa kaawwatu. Bakka ammatti nama shiitii ta'e kaanillee. Galatame garuu jechuun ani yaanne bakka dhimma Oromnaa gisee hunda nama wal moromsiisnaa ani fuulduratti bakka jechuun gadaa'ima finne bituun kiyyan oolu waan jedhu yaada malee ammatti shiitii nan uffadhe dheellee yaada. Sababiin isaa surreewwan bijaama baay'een qaba ka. Kana gisee hunda immoo walitti buuna sababa kanaan. Keessattuu wayyaa isaa ta'e uffatamu mana keessa kanatti walitti bubbuuna waan akkasii kanarratti noo dhisu. Kana mirxiidha. Filannoon isaatu baay'ee bareeda. Isin waan jettan hin beeku ka. Filannoon koo baay'ee bareeda. Baay'ee. Kanarratti immoo ana wajjiniin baay'ee deemu fuula kiyya wajjiniin. Isin waan jettan hin beeku. Shaarbis. Egaa kanadha. Egaa maal goonaree kabajamtoota chaayinaanii keenya yeroo jirtanii kunoo maal immoo goonaree akkas goonee malee hin ta'u. Garuu isheen uffatuma achi jaallatte mana keessa kan jiru isuma bichaadha. Isumatti fiiddi lakki dhiisii keessa mammakadhu. Lakkiin jedhan yeroo mara garuu maal akka ta'e hin beeku. Mee tokko jedhee jalqabeerame. Isheenis immoo bitatamti re. Nan bitadha jechuun waan sin gammachiisnanis raawwadhu walii galle. Waan ittiin tolu ittiin tolu. Dirqama.
walii galan. Yoo walii galanii alaa galu namatti akkasii. Kanaafiyyuu dirqama walla ga'uun dirqamaadha. Waan ta'uuf immoo waan si miidhu osoo hin ta'in mirga keetillee eeggachaa mana keessatti mirgi jedhamu tokko jiraam ture dimokiraasiin naannoo mirga namaallee dhiibuu osoo hin ta'in gixeen wanti hunduu akkaataa qaba wanti itti uffatamu sirriidha. Keessattuyyuu immoo uffata abbaan manaa namaa jaalatu shakkala hundumaa ol jaala abbaan manaa bakka waan abbaa manaa gammachiisu dirqamaadha. Kan jiraattuuf isaafidha waan ta'eef kana waan si gammachiisu immoo illee uffata. Maani jiru uffanni gaarii ta'an uffanni uffachuu qabu. Uffata alaa jechuudha kan mana keessaa osoo hin ta'in. Kanaafiyyuu kana galatoomin jecha komantii keessan eegnamu. Egaa har'a kennamu ko biraanki jedhama. Lakki kennaadha malee. Ati garuu maala dhofti? Ani garuu akka biraan kaameraa os keetanii kananii ishee waame. Egaa kennaa maala naa qabannu? Kennaadha naa qabannu. Kennaadha naa qabannu. Egaa ka komentii fi sheer gochuu keessanii dagatina. Egaa ka guyyaa har'aa kana akkasiin dabarsaan jirra. Egaa ka ayyaantu tokko jennee lama jechaa jirra. Egaa fuulduratti immoo isheen ofii ishee filattee bitatti wayyaa biyya keenya keessaa jira. Walumaa warqii. Walumaa warqii. Warqii maali? Baay'ee tafa malee. Baay'ee jirannu. Shiitirraa kaaneetuma ol baanaati. Eegaa maal goonare? Akkasiidha akkana fakkaata. Ati galatoomi jedheni. Wayyaa biyya keessaa wayyaa tokko irraa bitachuu kee? Aduu jedhee ergan biyya galee kunoo ammaadha. Wayyaa kana jechuun anuuyyuu iyyaanne malee uffachumaa iyyaanne malee ani koo manatti hoggaa sadii fa'aa waan akkasitti boodatti yaadaa jira uffata jechuudha. Jechuun amma jireenyuma malee ani waa'ee uffata jijjiirraa waan akkasii yaadeen qabu. Galatoomi adaanaa kee bareechuu keetti walummaa waan biraatiin eega. Kana fakkaataa nagaa nu ta'a. Egaa akka bakka jirtanitti nagaan nu tura. Galatoomaa ni jenna. Bakka komentii fi sheer gochuun dagatiin aan namatti ture. Akkasii miti ture. Akkasii. Laayikis nu godhaa jenna. Egaa akka kanadhaa turtii.